alaabaa waan ta'eef ana caalaa warra ibsu danda'utu jira. Muhammad Ahmad Qaadii arra lubbuudhaan jiraachuu baatullee wayita alaabaa tana garru hunda Muhammad Ahmad Qaadii ni haatanne jechuudha Oromoon hanga maayiidhaatti. Yoo alaabaan tun alaabaa biyyaa taates Muhammad Ahmad Qaadii muka alaabaan tun itti fannifamte hundarraa maqaan isaa fannifamee jira jechuudha. Warri immoo inni jiraachuu baatullee warra gaafa isa wajji jiru warra diizaayinatti isa gargaar hedduu waan jiraniif arraas baanii dubbachuu danda'an. Khafaaruutti baase immoo shantam shubbisaan arrallee lubbuudhaan jira Awustiraaliyaa inni asirratti ibsa bal'aa kenna jeetiin yaada. Alaabaa gaafas yoo tamini yaadattanii? Akkuma reefu jeetti 1968 August keessa. Moggaa lameen diimtuu magariisaan idduu handurtisii urji'ii madannisii hedduu madada jechuun afaan Oromoo taariikha jechuudha. Madannisii hedduu alaabaa dhabuun fafaa namimmaanis irru'uu nu alaabaa ni qabna akka aduu hanga'uu gameessa duulu qabna warra falmii dharra'uu. Neeta jettu walaloon si dheertuudha. Alaabaan tanuma amma jirtu tana gartee tanaaf bakkalcha irra kaa'e. Bakkalchi bara 8tti bakka irraa ka'ee naannawee bakka irraa ka'ee deebi'a. Gadaanis guyyaa filamarraa waggaa 8 lakkaawwatee waan irraa bu'a bulcha irraa bu'a. Gaafasitti urjii irra taa'a. Tanaafin handurtisii urji'ii madannisii hedduu. Urjii tamijaanii hangarraan hangaafne bakkalcha. Bakkalchi kallacha Oromooti. Ifi biiftuun. Yeroo alaabaan kaafamte yookiin ijaan agartee yoomi obbo Shantam? Gaafniin dura arke August 18 1968 obbo Muhammad Qaadii Muhammad Umar Qaadii adeerollee jechuun danda'anii obbollee jechuun danda'anii waa hunda naa hima waa hundaan gaafadha nama hunda rafinna aansa seenaarraa waan guduun fellee qaba wanneen ilaa arraa seenawu gaafa ataarii yookaan taariikha waan san alaabaa san karoorse qofaan na jala gale gaafniin arke